Narra Rabbi Nuhani Dandeti Isan Unu Azgini Qur'ana Busne Irrade Bini Baganuf Kenne Bagagamani Golini Kite Oso Tumurri Kanazgin Remo Ganata Janni Barbacani, Kangana Jalu, Yadandame, Kesani Pade, Har Asgay, Matin Hundu, Gargar Sarabi, Taubat Alhamdulillah, 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 Fashkurulillah. Namoonni ka'ee waliin eegalee hedduu dabarii kan hin xumurre lazzaan quufamnee dhandhamee argee qur'aana rabbii tahuu hubadhee. Baga gammaddan hundi keessanii laffaatii dheeraa asiin geessanii har'a gammadaa adirraan galchiisa hundi keessanii wanta rabbiin kee ni'maasii godheellee agartanii qur'aana bustee irra deebitee dalagii isaneemuuf Allah Uman ke waa tole yaa Rabbi Khaliqa gaarreen kana uumte sululaa fi tabbaa mukkeen hedduu jira gosa garaa garaa manneen bineensotaa ta'uu isaa bara Zaforesti animals kuni gammoojjidha nama keessa galaa Rabbiin si bareechee maal sirraa hambise baraka haywaanaa gogaa si uwwifne bakka ciisichaa ala si bulchine dandeettii isaatii waa hunda si laaffise sidaan ajaajattu hoolamaa fi re'ees bilchina sammuudhaa nama qofaaf kenne dandeettii waa yaaduu hundi hin argu walaqad karramnaa banii aadama guddifne irra jala sadarkaa ilma namaa habajaasiif godhee of hin dagatinii yaadadhu rabbumaa. Mee kam kijibsiiftaa hojii rabbii keelle quba harkaa laalii yoo tokko jallate dandeetteen qabattuu kitaabaa fi ule ijoollee qacale rabbii kee zakkarii halkanii guyyallee akkatti guddannaa waa toltan katmillee fuuldurri kee bal'aa ol ka'ii atillee chill out all one big stand up go to the learn. Aragal fi sammu firri basi gode wajalna naumakum subata and made you sleep rest ijartu bultida dubarti si gode homemaker garana malafus rabbin jara gode 70% of the love and the compassion goes to mother bulti ke jabesi rabbi ke adadu intayni gade